Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa keessani egaan hordoftoota keenya hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii viidiyoo har'aa kana keessatti immoo wanna yeroo wajjin wal qabatu haala yeroo wajjin wanta wal qabatu irratti jechuudha kan qabannee isiniif dhiyaanne innis maalidha doolariin meeqaan sharafamaa akka jiru haala salphaadhaan bilbila keessan irratti akkamitti akka beekuu dandeessan kanaan dura channela keenya Oromoo Samsung irratti isin barsiisnee turuun keenya ni yaadatama jechuudha marree ammas doolariin meeqaan akka sharafamaa jiru yeroo yerootti update isaa isiniif kennaa deemne jechuudha har'as si'a lammaffaadhaaf viidiyoo kana qabannee karaa kanaan isiniif dhiyaannee jirra jechuudha isinis hamma xumura viidiyoo keenyas like share gochuun akkasuma channela keenyaaf haaraa kan taatan subscribe gochuudhaan nutti makamaa isiniin jenna. kallattiidhaan yeroo gara barnoota keenyaatti darbinu duraan dursa Google Chrome keessan ni bantuun jechuudha. Google Chrome keessa yeroo bantan iddoo search bar kanarratti exchange rate of ittani barreessitan. Rate of USA and Ethiopia. Dura Ethiopia fi dollarii fi birrin dollariin tokko bir Ethiopia meeqaan akka sharafamaa jiru kan ilaaluudha jechuudha. Akkasuma immoo biyyoota baha Duguleessaa keessa lammiileen keenya baay'een isaanii biyya Arabaa irraa waan jiraataniif biyya Arabaa hunda biyyoota shanan tokko wajjin kan fudhannee ilaallu ta'a jechuudha. Hayyee ammamee gara doolariitti haa darbinuti. Birrin Ethiopia tokko doolara Amerikaa 0.027 dha jechuudha. Doolariin tokko meeqamee akka ta'e haa ilaallu. Fakkeenyaaf iddoo kanarratti doolarii tokko maallaqa Ethiopia meeqa yeroo ammaa kana meeqaan sharafamaa jira. Akkuma isin amma argitan kana doolariin tokko qarshii 36 fi saantima 97 sharafamaa jira jechuudha. Qarshii 37 ta'uudhaaf hamma guyyaa har'aa kanatti haala kanaan bitamaa oole jechuudha. Fakkeenyaaf doolariin guyyaa har'aa doolariin tokko qarshii Itoophiyaa 36 fi saantima 97 kan bitamaa oole jechuudha. Hayyee amma fakkeenyaaf iddoo kanarratti doolarii 1000 fakkeenyaaf doolarii 1000 yoo goone doolariin 1000 qarshii Itoophiyaa gara 36 fi gara qarshii 36,900 fi 69 saantima 27 sharafamaa oole jechuudha guyyaa irraa. Hayyee kana erga kanaan goone yeroo qabnu wajjin deemuudhaaf fakkeenyaaf bakka kanarratti warroonni biyya Arabaa keessa jiraatan fakkeenyaaf Dubai keessa warri jiraatan dirhamni Dubai kumni tokko maallaqa Itoophiyaa meeqaan akka sharafamaa oole yoo beekuu barbaadan iddoo as United States doolariitu tana gara Dubai yookiin United Arab Emirates jijjiirachuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf haa ilaalluuni. United Arab Emirates kino United Arab Emirates dirham irratti yeroo ilaallu kan gara gubbaa kuni bakka kanarratti asitti kuma barreessuutu isinirra jiraata jechuudha. Maaliif dirhama Dubai yeroo ammaa kana kumni tokko qarshii Itoophiyaa 10,000 fi qarshii 67 kan sharafamaa oole jechuudha. Hayyee haaluma kanaan bakka kanarraa isin laaltanii hamma sharafamaa lakkeessaniitiin wal qabsiistanii ilaallachuu dandeessu. Biyyatti aanu yoo kan ilaallu ta'e immoo fakkeenyaaf hayyee warra Saudi Arabiyaa keessa jirtaniif riyaalii Saudi guyyaa har'aa meeqaan akka sharafamaa oole maallaqa Itoophiyaattiin yoo baruu feetan Saudi riyaal ni gootu. Saudi riyaaliin kumni tokko bakka kanarratti 1,000 gootu. Kumni tokko Saudi yeroo ammaa kanatti
qarshii Itoophiyaa 9,856 jechuudha kan sharafamaa oole karaa mana baankiitiin kan ani isinitti argisiisaa jiru kun jechuudha. Garuu warroonni biyya Arabaa irra hojjetan fakkeenyaaf Saudi Arabiyaa keessaa warroonni jirtan Riyaala 2,000 ol baankiidhaan dabarsuun waan hin danda'amneef siistama ittiin dabarsantu jira. Karaa siistama sanaatiin yoo dabarsitan sharafni keessanis baay'ee gaariidha jechuudha. Kana darba akkuma karaa gabaa gurraachaati. Ammaaf garuu gabaan gurraachi biyya keenya keessatti hojiirra hin jiru. Mootummaan balleessee jira jechuudha dhiyeenya kana sababii maallaqni jijjiiramee fi maallaqni gara harka nama dhuunfaarra gara akka baankiitti deebuuf mootummaan kan dhoowwe jechuudha. Gabaan gurraachi yeroo hojjechaa jiru yoo inni hojiitti kan deebi'u taate gabaa gurraachas faana buunee kan isin dhiyeessinu ta'a. Biyya biroo kan itti aanu haa ilaallu. Fakkeenyaaf Qatar haa ilaallu. Riyaalli Qatar tokko qarshii Itoophiyaa meeqaan sharafamaa akka jiru Qatar riyaal haa ilaallu. Iddoo kanatti Qatar riyaalii 1,000 ni barreessitu yookiin fakkeenyaaf Qatar riyaaliin tokko qarshii Itoophiyaa qarshii 10 saantima 15 sharafamaa oole jechuudha. Guyyaa har'aa kana tarii bor dabaluu danda'a hin beekamu jechuudha. Bifa kanaan jira guyyaa borii dabaluu danda'a hin beekamu. Fakkeenya bakka kanatti 1,000 kan goonu ta'e Qatar riyaaliin 1,000 qarshii Itoophiyaa 10,100 fi qarshii 53 fi saantima 60 sharafamaa oole jechuudha. Fakkeenya bakka kanatti riyaala Qatar 10,000 yoo kan goonu ta'e 10,000 meeqa ta'a? Qarshii Itoophiyaa gara 100 fi 15,000 qarshii 50 qarshii 36 sharafama jechuudha. Haye bakka kanarratti warroota biyya biroo keessa jiraataniif haa ilaallu akka gaaffiin hin kaaneef. Haye biyya amma ilaallu Kuwaitii fi Bahareen fi Libaanooniin haa ilaallu jechuudha. Akkasuma warroonni Oman jiraatis Oman riyaaliin fakkeenyaaf Oman riyaaliin tokko qarshii Itoophiyaa meeqa akka taate haa ilaallu. Qarshiin Omanii tokko riyaalli Oman tokko jechuudha. Baay'ee qaaliidha. Akka doolaara caalaa akka maallaqa Kuwaitiitti na fakkaata. Dinaara Kuwaitiitti qaaliidha. Riyaalli Omanii tokko qarshii Itoophiyaa 96 fi saantima duwwaa 4 sharafamaa oole guyyaa har'aati. Boru tarii kana caaluu danda'a. Fakkeenyaaf 1,000 hagoonu riyaalli Omanii 1,000 qarshii Itoophiyaa gara 96 fi qarshii 42 fi saantima 50 sharafamaa oole jechuudha. Haye bakka kana jijjiirannee immoo ammas biyya biroo haa ilaallu. Kuwaitiin haa ilaallu. Haye Kuwaitii yeroo ilaallu as kenoo diinaara Kuwait tokko qarshii Itoophiyaa meeqaan akka sharafamaa oole guyyaa har'aa yoo ilaalle diinaarri Kuwait tokko qarshii Itoophiyaa 120 fi saantima 72 jechuudha kan sharafamaa oole. Fakkeenyaaf qarshiin Kuwait 1,000 qarshii Itoophiyaa gara 1,100 fi 20 fi 716 sharafamaa oole jechuudha. Fakkeenyaaf dhibbi isaanii meeqa akka ta'e ilaallu. Qarshiin diinaarri Kuwait jechuudha. Diinaarri Kuwait dhibbi qarshii Itoophiyaa gara 12,000 fi qarshii 71 sharafamaa oole jechuudha. Biyya itti aanu biyya kam haa ilaallu? Bahareen haa ilaallu. Bahareen haa ilaalluuni. Bahareen diinaar. Diinaarri Bahareen tokko qarshii Itoophiyaa meeqaan sharafamaa akka oole baruudhaaf bakka kanarratti diinaara Bahareen diinaarii tokko barreessina. Qarshii Itoophiyaa 98 fi saantima duwwaa 5 kan sharafamaa oole. Fakkeenyaaf dhibbi meeqa akka ta'e ilaallu. Diinaarri Bahareen dhibbi tokko qarshii Itoophiyaa 9,800 fi birri 4 fi saantima 68 sharafamaa oole jechuudha guyyaa har'aati. Kan isaanii 1,000 yoo goone meeqa akka ta'e ni ilaaltu. Bifuma kanaan diinaarri yookiin Bahareen diinaariin tokko
kumni tokko qarshii Itoophiyaa gara 98 fi qarshii 46tiin sharafamaa oolee jechuudha guyyaa har'aa. Kan itti aanu fakkeenyaaf biyyoota lammiileen keenya jiraatan keessaa takka Ijiptiyoo jechuudha. Ijiptiyoo kan ilaallu ta'e qarshiin Ijipt tokko paawundiin Ijipt dhiifama. Paawundiin Ijipti tokko qarshii Itoophiyaa 2 fi saantiima 35 sharafamaa oolee. Qarshiin Ijipti kumni tokko immoo qarshii Itoophiyaa gara 2347tiin sharafamaa oolee jechuudha guyyaa har'aati. Egaan hordoftoota keenya biyyoota hunda keessa jirtan laallee fixuudhaaf yeroo nuti qabnu nu daangessa waan ta'eef biyya keessa jiraatan haaluma kanaan iddoo kanarratti jijjiirtanii Itoophiyaan garuudhaan numti akkasuma dhiifatanii kan garjallaa kan ammoo biyya barbaadan yookiin biyya keessa jirtan sanatti jijjiirtanii maallaqni biyya sana maallaqa Itoophiyaa meeqa akka jijjiiru baruu dandeessu jechuudha salphaatti osoo nama hin gaafanne yookiin osoo ittiin dhiphanne kanaadha kan qabannee isinii dhiyaanne yeroo itti aanu keessatti immoo tarii warroota gabaa gurraacha nu gaafachuu dandeessaniif ammaaf hojjechaa hin jiru waan ta'eef hojii kan eegalu ta'e immoo yeroo biraatti qabannee kan isinii dhiyaannu ta'a. Barnoota keenya har'aati keessatti akkamitti akka jijjiirraa yookiin sharafa maallaqaa doolariin meeqaan akka sharafamaa jiru salphaatti bilbiluma keessatti akkamitti akka baruu dandeessan kan isiniif qabannee dhiyaanne kanuma fakkaata. Vidiyoo birootiin ammoo hamma walitti deebinutti har'aaf nagaatti isiniin jenneerra.